Akreeda isin kaasa si kaamera fudhata. Qaca'u godha jedhan kaamera. Qabattoo hidhattee dhiiftee xaastee karaa si gala wayituma san si kaafata jedhan. Akka kennaa tiraafikii karaarran dhaabatu ammoo karaa isaan bituu irra tiraafikii karaa gobbaa irra tiraafikii 2 jira. Karaa salkaa tiraafikii 4 jira. Karaa gobbaa maaliyyoo jira. Karaa Ashama harka foon jira jirtu bagana gaataata warroonni chaanala kanaaf haarataa like share subscribe gochuu irraa fatina mucaan asirratti argitan kun qaqqabamee harka seeraa harka shortaa jiru kun jechuudha. Akkuma beekamu kalee fi dheengadda barbaadaa turan jechuudha biyyoota arabaa kana keessatti miidiyaan arabaa guutuun jechuudha qabameetiin jira. Maaliif qabame dheengadda takka arabaa shugguutii danda'ee ajjeese jechuudha jarri nama lama sabaan Tigiree fakkaata afaan illee afaan Amaariffaa dubbatanii akkasi biyya kana keessatti namni seera jala tasuma bahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif akka biyya keenyaa sad miti jechuudha. Biyyatti biyya guddatte biyya kanatti lubbuu namaa yoo baafte sillee lubbuu siba guyyaa lamaan boltu jechuudha. Akkasuma majarri kun qabamanii shortaa harka jiran jechuudha. Biyya kana keessatti of eeggannoo cimaa taasisuun barbaachisaadha isiniin jechuun barbaade. Viidiyoo kana like share subscribe gochuudha waliif qooda keessattuu ijoolleen keenya Itoophiyaa yeroo hedduu biyyoota arabaa kana keessatti rakkoo guddaa kan ofirraan gahaa jiranis namarraan gahaa jiranis sammuu dhabaa fi obsa dhabaan rakkoon cimaan kan isaan mudataa jiru ijoollee Itoophiyaati jechuudha. Waan akkanaa kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaade. Viidiyoo kana waliif qooda akkasuma majarris qabamtee jirti nama lama tokko mana jira inni mootu kama qaban kun mana gadi ba'ee waa bitachuudhaaf jechuudha. Kaameraan abbaan suuqaa yooma san kaameraan irra waraabee yooma san poolisa irratti gadi lakkise dhufanii isaa masan keessatti gara silaama viidiyoo sanuu fi daarikeetiin ture naada badheetiin dhiise jechuudha. Seerina ayyamu saniif dhiise jechuudha. Akkasi gadi ba'ee jennaan yooma san qabamee manatti hafellee duuban seenanii qabanii jarri lachuu amma ajjechaa gubbaa jiran jechuudha. Akkasi waliif qooda of eeggadhaa rabbiin isin haa eeguu isiniin jechuun barbaade galatooma. Maaliin jiraata? Waan hawaasni ollaa keetii nyaatuun kenniif. Waan hawaasni ollaa kee nyaatu kenniif sanii ol. Waan ufiin jiraatu ol waan hawaasni kee jiraatu ol waan ollaan kee jiraatu ol hin qallaba jechuun shari'aan sirran kenna. Har'a keessummaan narra dhufte waan ufii manaan qabne foon qalu malee sun dogongora. Keessummaa kabajuun waan ufii qabdu waan ufii nyaattuun waan hawaasni kee nyaatuun qallabu keessattuu waan mana kee ittiin dandeettuun waan ufii nyaattu waan humna keetii olii sitti hin baachifne shari'aa. Anarra waan lafa re'ee itti qalaa maalii itti qalala waan hin dandeenye hin ta'u kun. Hagasi ammaaf anaafsii walitti dhufaa jirra kiiloomeetira 10 nu hafe hamba gariyaadiin dhufe. Keebeekii fooddaa wallaallee irra walitti dhufne jaran. Qaallichi illee duubaan jira sheekaa roobe ilaaluuf hin fakkaate. Abunaayii fi waliin illee jirra. Shufeera isaan nuun deemanii eessa nuun dhabde bo? Asii jedhan kaakinoo dhaabanne ka. Warra mana waada lausanii waa fuudhu. Ayyee. Ana suma taa'atee mayyee. Akka roobe magaalaa keessan beeku isinii kame keessa deemta asii awuraadis jetta asii. Silaa soo taate keellaa jedha achirraan yuunivarsiitii jedha. Kana garuma isaan na oofan deemu. Wallaahi billaahi garuma isaan na oofan. Amma isinii galee? Wanni keessumummaa isinii galee? Isinii galee? Jaran isinii galee? Wallahi qajeelan nu gala sheek. Evereeddi gandi haramaa bata jara. Waan ajaa'ibeerraa makiinaa oofanirra edhaa makiinaan tiraafikiin karaan dhaabatu asitti. Tiraafikiin karaan dhaabatu akka biyya keenna. Gubbaa irra jira tiraafikiin asitti gubbaa irra jira. Waa fudhatuun hin jiru keessa waa kaa'atuun hin jiru edhaa wanni isin kaasaasi kaamera isin kaasa mukkure haga fiidanillee fiidanii kaastanii. Ammootinii waan diimaa san bira ta'ettanii kaameraa isin kaafata jedhan mukkure. Waa dhiibaa wayii hin jirtu keessa tiraafikii keessa agana natti hin barreessin agana malee rabbii jedhii nama jaabicha nama jaannaa deebisi 12 fe'e. Edaa achumatti hafte ganduma keenyatti hafte.
Akreeda isin kaamera isin kaasa asii kaamera fudhata. Qacaw godha jedhan kaamera. Qabattoo hidhattee dhiiftee xaastee karaa si gala waytuma san si kaafata jedhan. Akka kennaa tiraafikii karaarran dhaabatu ammoo karaa saambituu irra tiraafikii karaa gobbaa irra tiraafikii 2 jira. Karaa salkaa tiraafikii 4tu jira. Karaa gobbaa maaliyyoo jira. Karaa amaan 2 karaa ammoo ashuuta deemsa. Karaa shaalloo tiraafikii 3 jira. Karaa gooroo. Abattoo jennaan yaadadhe sheekaa roobe. Finfinnee irraa roobeen nama 3 qabattoo tokko walii hidhee galchee jira duraan wayite tonkolii tokko. Wallaahi nama 3 qabattoo tokkoon raddaan. Abboo itti badde kaameraa osoo ishee inni dubbatanii geessin abboon hundeem darabbeeti. Maarree waan isiniin jedhu lafeedhaan tiya warra jala jirtaniif gubbaa jirtanillee rabbi isin haa milkeessu. Wallaahi riyaadiin illee dhufe riyaadiin kun ganda yamaamaati. Musaylama talkazzabaa ganda Musaylama talkazzabaa sanillee ganda Sumaama binu Usaali ganda qaallichi yaadiif da'ii naqiimaa tunaqiina wala sharaaba tamna'iina wala alma'a tukaddiriina jedhe Musaylama talkazzabaan quraana isaatii bar waayiin narra bu'en jenne akka rasuula irratti waayiin bu'u Jibriilitti ergu Jibriil na dhufa jenne Musaylama talkazzabaan quraana isaa dhageettanii isin quraana isaa yaadiif da'ii naqiimaatu naqiina wala sharaaba tamna'iina wala alma'a tukaddiriina jedha quraanni isaa yaa raacha daakii jedhe bishaan kana akka barbaaddetti quraana isaatii dhagaye. Naqiimaatu naqiina jedhe qulqulleessi waan barbaadde waan qulqulleessi jedhe wala sharaaba tamna'iin nama simaddiin dhugullee ammoo hin dhooggitu ati keessumaa daayitaa waan daayitu daakii jedheen. Nama sallallahu alaihi wasallam jedhutu ima banne Abbo Musaylama talkazzabaa sallallahu alaihi wasallam jetta abbo. Ya Rabbi kiyya ya Rabbi Walalmaa tukaddiriina bishaan illee booressitu jedheen. Musaylama akkasitti rabbi isaa laakee hadiiqaa oddoo hadiiqatul mawti jedhanii asaabaa baay'eetu du'e achitti rabbi isaa laakee takka namni isa ajjeese wahashiyyiidha jedhama takka namticha ansaaraa tokko jedhan. Man alladhii qatala mu'minan jedha kitaabni taarikaa man alladhii admaa fu'aada almuslimiina hiina qatala حمزة بن عبد المطلب ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل كتاب نوان جورجتني من الذي أدمى فؤاد النبي حين قتل حمزة بن عبد المطلب ثم شفى قلوب المسلمين حين قتل مسيلمة الكذاب إنه نمني أني رسول ربي بوبيسسون أبيرا رسول أجيسي حمزة إيغانا قلبي مسلمة فيسي إسلامي مسيلمة الكذاب أجيسي هو واشي بن حربي سينا غنا سنين تما تكالما كنا أما وري رياض جيرتا ورا رياض جيرتن الرابور كيسان نارغچون دنديتن إفتان غرا مكة كيا ديما أچي ركي زمزم سن بوغي ربي كيا كرد ربي كيا كرد والله أچي ركي بشانو مسن بوغي حرم كيس أولي ربي كيا كرد أكسي كوبا كبات دلفيتن كيا ورحمة الله وبركاته شيخ روبي وعليكم السلام وبركاته والله دعائي نو قدامي نولي ربي نكاچ داب ربي سن نابسن نولي jirti yaada ke beekin nuwa mufuma keessa bashannana godhaatu maan jirra wallahi godhaatu maan jirra anamma keessummaan eemuramtuudha qaallicha waliin jira daqiiqaa meeqa siyaaf ke beeki